Bashamaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Oduu ammaaf qabanne isin biraan geenya. Haga xumuraatti nu waliin turaa naafirraa keenya. Muummee Ministeera Abiy Ahmed Pireezidantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin waliin wal arguun ni mari'atu jedhame. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed walgahii Raashiyaa Afrikaa adoolessa 27 fi adoolessa 28 bara 2023 biyya Raashiyaa magaalaa Seent Piitersberg keessatti geggeeffamu irratti Pireezidantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin waliin wal arguun akka mari'atan miidiyaaleen Raashiyaa gorsaa olaanaa dhimma alaa Puutiin waabeffachuun gabaasaniiru. Walgahiin Raashiyaa Afrikaa boruu eegalu kun yeroo Raashiyaan Yuukireen waliin waraana keessa jirtutti kan geggeeffamudha. Muummee Ministeeraa Abiy Ahmed daawwannaa Seent Piitersbergitti geggeessaniin Pireezidanti Puutiin waliin wal arguun akka mari'atan kan eeran gorsaa olaanaa dhimma alaa Kireemliin kan ta'an Yuurii Ushaakoov hooggantoonni biyyoota lameen waliin ciree akka nyaataniis ibsaniiru. Pireezidanti Puutiin muummee ministeeraa Abiy Ahmed dabalataan Pireezidantii Misrii Abdul Fattah Al-Siisii waliinis ni mari'atu jedhamee akka eegamus Yuurii Ushaakoof dabalanii ifoomsaniiru. Walgahiin Raashiyaa Afrikaa yeroo jalqabaatiif bara 2019tti magaalaa Soochii keessatti kan geggeeffame yoo ta'u, yeroos walgahiin Raashiyaa Afrikaa lammaffaa magaalaa Finfinnee keessatti akka geggeeffamuus ibsamee ture. Gama biraatiin Raashiyaan inisheetivii midhaan galaana gurraachaa keessaa ba'uu ishee erga beeksistee guyyoota muraasa booda Pireezidantiin Yuukireen Volodimiir Zeleniskii ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin bilbilaan mari'achuun isaanii ni yaadatama. Marii kana irratti Pireezidanti Zeleniskiin muummeen ministeeraa Abiy Ahmed Yuukireen akka daawwatan waamicha taasisaniis turan. Pireezidanti Zeleniskiin Yuukireen inisheetivii midhaan galaana gurraachaatiin nyaata gara toonii 300,000tti dhiyaatu inisheetivii namoomaa midhaan Yuukireen irraa argameen toonii 90,000 dabalataan Itoophiyaaf geessuu ishee ibsaniiru. Yuukireen wabii nyaataa addunyaaf wabii taatee hojjechuuf waadaa galtee irra deebiin kan mirkaneessan Zeleniskiin hariiroo biyyi isaanii Itoophiyaa waliin qabdu keessumaa gama nageenyaa fi dijitaalaayizeeshiniin gabbisuuf fedhii qabaachuu ibsanii turuun kan gabaafame ta'uun ni yaadatama. Oduu keenya xumuraatiin miseensoti Koongiresii Ameerikaa qaamolee sarbiinsa mirgoota namoomaa lixa Tigraay duuba jiran irratti qoqqobbiin akka kaa'amu gaafatan. Qaamolee lixa Tigraayitti sarbiinsa mirga namoomaa dhalattoota saba Tigraay irratti gaggeessaa jiru jedhaman irratti Ameerikaan tarkaanfii hatattamaa fi murteessaa akka fudhattu miseensonni Koongiresii Ameerikaa 3 xalayaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkanii fi itti gaafatamtuu dhimma qabeenyaa Ameerikaa Jaanet Yeelaniif barreessaniin gaafatan. Erga waliigalteen waraana dhaabuu mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti mallatteeffamee booda hanga bitootessa bara 2023 humnoonni Amaaraa dhalattoota sabaan Tigraay ta'an hidhuu fi irratti duguuggaa sanyii raawwachuu ragaan qabatamaan mul'isu jiraachuu ibsuun qaamolee gochaa kana duuba jiran irratti qoqqobbiin akka kaa'amu gaafachuu xalayicha irratti ibsameera. Akkasumas gabaasa jaarmiyaa mirgoota namoomaa Human Rights Watch waxabajjii 1 bara 2023 baasee waabeffachuun dhalattooti saba Tigraay 100,000 lakkaa'aman humnaan qeerraa buqqifamuu xalayicha addeesseera. Waliigalteen waraana dhaabuu qaamolee wal waraanaa turan lamaan gidduutti erga mallatteeffamee boodas duguuggaan sanyii humna addaa naannoo Amaaraa fi milishaatiin geggeeffamu ittuma fufee jiraachuunis ibsameera. Akkaataa xalayaa kanaatiin waliigaltee Piriitooriyaatiin booda ji'oota amajjii fi gurraandhala bara 2023 keessa humnoonni Amaaraa kunneen dhalattoota saba Tigraay irratti duula duguuggaa sanyii qindaa'aa geggeessuun hidhaa seeraan alaa fi humnaan qeerraa buqqisuu baay'inaan raawwataniiru. Aangawoota naannoo Amaaraa gocha akka hidhaa jumlaa dararrii fi duguuggaa sanyii lixa Tigraayitti raawwatame kana duuba jiran kan akka Koloneel Dammaqaa Zawduu fi Balaay Ayyaaleew irratti qoqqobbiin uggura viizaa fi qabeenyaa akka kaa'amu miseensonni Koongiresii Ameerikaa kunneen xalayaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkanii fi itti gaafatamtuu dhimma qabeenyaa Ameerikaa
Jaaneet Yalaniif barreessan kanaan gaafataniiru. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan oduun ammaaf qabanne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.